kotta karaa dhugaan islaamummaa qofa. Islaamummaa akkaataa itti dhaga'aa dhufneef akkaataa nun keessa gallee ilaallu samii kanaaf lafa qaba. Nayyaadadhaa barataa kutaa 8 ta'ee jiru ijoollee islaamaa bira dhaqanii nagaa mana barumsaati. Biraan taa'uudhaan baqate. Maaliif jennaan amantaa islaamaa akkamittiin nutti maa dhufnee akka waan xonqaawota ta'anii xonqaawurra darbanii nama maraachuu darbanii shibaa nama gochuu digimtii namatti gochuu caatii fa namatti qama'uu nama raatessuu akkatti nutti maqaa waan guddanneef kilaasii keessatti baqataa turre. Islaamummaan isa nama maraachuu tun taane, islaamummaan isa namatti xonqoloo tun taane, islaamummaan isa jibba babal'isuuf shororkeessaa isa of kiyaa qabu taane jaalalaaf nagaaf tasgabbii naamusaan kan guute. Daandii noo amantiin rabbi biratti jaallatame islaamummaa qofaadha amantii biraa kan caqafame darbii. Ergaa rabbi amanticha akka kanatti jaallate isa rabbi jaallate sun jibbuudhaaf erga qaba. Islaamummaan jalqabni isaa nama sodaachisa karaa ishee dhugaa karaa sobaarra fiiguun nama rakkisu daandii isaa barbaada. Itti seenuun murtoonni raasii gaafata itti galtee jennaan keessaa si baasan. Islaamummaa islaamota namaa laatame. Islaamummaa ustaazota namaa laatame. Islaamummaa sheekota namaa laatame. Islaamummaa rabbitu namaa laatame.